Akkam jirtu daawwattoota TV OBS amma qophii keenya leelloo simbiraan ga'uuf jenna. Qophii keenya leellootiin egaa akkuma beekamu namoota ogummaa adda addaa keessa jiran ogummaa isaanii keessatti cimina isaanii akkasumas immoo bu'aa bahii ogummaa isaanii keessatti isaan mudate waliif qoodaa wajjiniin turra. Nuyi sigaarra keessummaa addaa qabannee jira isiniif dhiyaanneerra. Keessummaan keenya har'a qabannee isiniif dhiyaanne immoo Fireewoot Taammiruu jedhamti. Egaa gidduu kana miidiyaa hawaasaarras miidiyaa adda addaarras guuttee jirta. Egaa Fireewoot Taammiruu jireenya ishee keessatti wanti ishee mudate jira. Mudannoo ishee sana keessatti garuu kun na mudateera nama hin teenyedha. Cimina isheetiin tattaaffii isheetiin sadarkaa addunyaatti beekamtee jirta. Nuyi sigaa mudannoo ishee muuxannoo ishee bu'aa bahii jireenyaa ishee mudate waliin haasaa isin faana turra. Isinis sigaa nu daawwachaa hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaa isiniin jenna. Fireewoot waamicha keenya kabajjee mana keetti nu affeeruu keetiif guddaa galatoomi siin jedha. Guddaa galatoomis galatoom. Fireewoot Taammiruu eenyudhame? Fireewoot Taammiruun Fireewoot Taammiruun egaa Jimmatti dhalattee Wallagga Gimbiitti kan guddattedha. Barumsa ishee egaa naannoo biyyattii adda addaatti jooraa kan hin bare. Abbaan koo hojjetaa mootummaa ture. Gaafa inni gara tokko gara deemutti waliin deemna. Jimmatti elementarii walakkaa baradheera. Gimbiitti walakkaa baradheera. Finfinneetti akkasumas Finfinneettis haayiskuulii baradheera. Akkasumas kolleejii ijoollummaadhaan immoo barumsaan jalqabiin Gaambeellas turreerra. Turii turte jechuudha. Turiin ture ijoollummaadhaan. Barumsa kee haayiskuulii Finfinneetti fixxee? Finfinnee barumsaa Ayyar Xeenaatti hin xumure. Kolleejii ho'iisitti baratte? Kolleejii Finfinneettis baradheera. As Adaamaattis baradheera. Immoo yuunivarsiitii Harrambees baradheera. Ogummaati jalqabaa ittiin beekamtee egaa ogummaa baay'ee keessa jirta. Wallistiidha akkasumas immoo gaazexeessituudha. Waltajjii adda addaas ni hojjetta. Isa kamirratti kan itti yeroo jalqabaatiif qophaa'e? Yeroo jalqabaatiif yaa'u abjuun ijoollummaa irraa qabu waa baay'ee aartiidhuman jaalladha. Waan hostas ta'uu nan barbaada. Sirbituu ta'uu nan barbaada. Taatoo fiilmii ta'uu nan barbaada. Gaazexeessituu ta'uu nan barbaada. Waan kana galmaan hin ga'a jedhee ijoollummaa korraa kaasee mana keessattuu mana xaragaa jiru nan sirbaa. Bunatuun buusuu nan sirbaa nan eekama. Akkasitiin guddadhee akka gaazexeessituutti immoo gaazexaa afaa fuudhee mana keessatti dubbisaan guddadhee akka nama oduu dubbisutti akkasitiin guddadhee yeroo jalqabaadhaaf kan hin jalqabee muuziqaa fi diraamaa televezyiiniidha. Gara Finfinnee ture barattuu ta'ee muuziqaan hojjedhan ture. Akkasumas diraamaa televezyiinii irratti taatoo ta'ee hojjedheera. Isaan hin jalqabee ergasii immoo mana namatti moo akkasuma waltajjii gurguddaa irratti baatee waltajjii kiliippii waan akkasii hojjechuudha? Lakki hanga kiliippiitti hin geenye piroosesii mana sanarra ta'een dhaabee gara gaazexeessummaatti gaafan dhufu waltajjii adda addaa irratti garuu hojjedheera. Wallistoota gurguddoo waliin waltajjii Finfinneetti qophaa'u irratti hojjedheera. Ergasii egaa Shaggar FM raadiyoon gaafa banamu yeruma sana mana barumsaan ture. Achumaan hiriyoonni koo jiru turanii maltiimiidiyaa mataa isaanii kan qaban achirratti yeroo qilleensaa fudhannee sagantaa reediyoo Shaggar FM irratti jalqabe. Gaazexeessummaan inni jalqabaa isadha. Garuu ijoollummaadhaan barumsa reediyoodhaan darbu jira miti. Achittis hojjedheera. Achitti shaakaleera maayikii qabachuu istuudiyoo keessa taa'anii haasa'u. Reediyoo barumsa reediyoodhaan kennamu achitti ijoollummaadhaan hojjechaan ture waan ta'eef garuu ni jalqabaa Shaggar FM irratti reediyoon hojjedhe. Keessumatti guddattee jirtu? Inni socho'an abjuu koo galmaan hin ga'a jedhee waan arge keessan seenaa deemee abjuun koo inni dhugaa gaazexeessituu ta'uudha. Gaafan isa bira ga'u OBN gaafan oduu dubbistuudhaan qacaramu nan dhiisee jechuudha. Muuziqaas diraamaas hojjechuu dhiisee gaazexeessummaadhuma irratti ture. Tun gara OBN garuu hin dhufin bareedina dorgommii bareedinaa Miss Bright Millennium jedhamu dorgomee achirratti injifadheera. Ijoollummaatti egaa yeroon Jimma ture sarkas Jimmaa keessatti ijoollummaadhaan sarkas Jimmaa warra hundeessan keessaa ishee tokkodha. Ergasii immoo gara Gimbiitti yeroo deemnu sarkas Gimbii ofii keenyaaf
hundeessinee sarkas gimbis hojjechaan ture ispoortii jechuudha. Ergasii gaa barumsa koo high schoolis colleges ergaan high schoolii tun baraa jiru immoo gara muuziqaatti ce'ee jechuudha Finfinneetu hin jiru. Muuziqaa hojjechuutiin ka'ee akkasumas diraamaa televezyiinii taatoo ta'ee hojjechaan ture. Mana isa hojjedhu immoo Shaggar FM banamnaan achirratti hiriyoota koo waliin yeroo qilleensaa fudhannee Shaggar FM irratti maayikii yeroo jalqabaaf istuudiyoo kan hin qabadhe yeroo sanadha jechuudha. Ergasiin gara OBN dhufuu yeroo jala ga'uudha dorgommiin bareedinaa kan gaggeeffame. Dorgommii bareedinaa Miss Bright Millennium kan jedhu achirratti dorgommii injifadheera. Ergasii gaa OBN dhufeen dhaabadhe jechuudha. Baay'ee namatti tola. Ogummaa baay'ee hedduu keessa darbite. Ijoollummaa keetii kaastee garuu artiidhaan wal qabata. Ogummaa artii keessatti of guddisuu waan barbaaddeef achis asis jettee milkoofteetta garuu. Ogummaa hedduu keessa kanatti darbite. Ogummaa hundi isaayyuu artii keessatti kan waamamudha. Egaa ogummaa gaazexeessummaa keessa OBN jirtuuti kanatti balaan konkolaataa sirra ga'ee mee haala yeroo sana ture balaan sun haala kamiin sirra ga'ee akkamiin waan sana nuuf kaasime? Balaan konkolaataa bara 2006 waggaa 9 yeroo akkasiidha kan narra ga'ee. Hojiidhaaf egaa hojii OBN fituun ta'een hojii dhuunfaa nan hojjedhu ture namoota adda addaa wajjin artiist Saraayit Fiqiree wajjin hojiin hojjedhu qaban ture yeroo sana. Artistootuma keenya reediyoo diraamaa afaan Oromoo hojjechuudhaaf artistootuma keenya taatoo filadhee isaan wajjin iskiriiptii shaakallee waraabamuuf yeroo jalqabaa deemnee istiidiyoo isaa kutaa tokko waraabamee yeroo deemnu dhagaa galgalarra bakka Moojoo fi Adaamaa gidduu Xaddee bakka jedhamtu sun yeroo baay'ee balaan achitti qaqqaba. Achitti dhagaa konkolaataan galagalee miidhaan guddaa kan narra ga'e jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa balaan sun gaafa sirra ga'ellee waajjira tokko keessa ture yeroo sana akka dhageenye hospitaala jeneraalii kanatti galtee garuu guyyaama sana cimina sirraa argaa turre gaafa rifreessi godhanii gara Finfinneetti si geessuuf wiilcheriidhaan baasanii ambulaansii keessa gaafa si gashanii namni baay'een hin bu'aa ture. Maaliin kan homaa miti baay'ee waan xiqqoodha rakkoon qabu namni deemaa nu jechaa turte. Cimina kee yeroo sanayyuu baay'ee sirraa dubbifamaa ture. Salphaa miti. Haala sana yeroo jalqabaachitti asitti maasiin jedhame sana booda immoo gaafa hospitaalaa gara Finfinneetti rifeer godhamtee deemtu haalli ture maal fakkaata ture? Yeroo sana akkuma konkolaataan galagaleen konkolaataan duubaan dhufaa ture jira ture piikaappiin wayinuu duubaan ture. Edaa gaafa gaggalagalu ani hin barree makiinaan abjuu natti fakkaachaa ture gaafa gaggalagalu gaafuma dhaabatuun of bare. Maaltu uumame gaafa jedhu bakkeedha edaa ijoolleen karaa maskootii hundi isaanii ba'anii anuma qofatu konkolaataa keessatti hafe. Of tuttuqee jennaan fayyaadha. Qaamni koo omaan taane of hin beekaa makiinaatu galagaleedha hafeera jechuudha jedhee of tasgabbeessee maqaa koo dhaabuu ijoolleen hiriyoonni keenya. Ana qofa tafee fireen keessatti haftee fireen hin duuteedhani hiriyoonni koo akka jiran ittiin boo'u bakkeedha. Ulfi tokko na dukaa turte ulfa ji'a 8. Ani immoo isheetu bakka duuteetti isheen jedhee na'aan ture sagalee ishee dhageenyaan nan tasgabbaa jechuudha. Sagalee koo dhagaan konkolaataan yeroo nu duubaan ture dhaabee mastaawotii dudduubaan cabsee achi keessaa goototanii na baasanii anuma qofatu miidhame ijoolleen nagaadha anuma qofatu miidhame waan ta'eef anuma qabatee konkolaataan gara Adaamaa Jeneraal hospitaalitti na fidanii. Yeroo sanatti of hin beekaa garuu qaamni koo akkas waan ta'e natti hin fakkaanne naasuudhuma natti fakkaate malee miilli koo maal akka ta'e hin beeku. Dhiiga nan argaa mucaa nu waliin turetu miila koo qabee ture. Asfasii na qabanii dhiiga nan arga shamizii irraatti gaafa dhangala'u bakka balaama xiqqoo natti hin dhaga'amu kaaduu deera miilli koo kanaaf balaamatu narra ga'e galata kee yaa Rabbi lubbuudhaan hafuu koodhaaf maaliif ijoollee koof maatii koodhaaf hafuu koodhaaf galata kee jedheen galateeffadhe maaliif daqiiqaa 5 hin ta'u abbaa manaa koo mucaa koo dubbisee ga'eera galeera eegan jedhee bilbiluma isaanii akka hin cufeetti balaan kun kan qaqqabe. Kanaaf guddaan galateeffadhe Rabbiin hospitaala deemee emergency room nagashanii
Specialistiin dhufee nan dhagaa immoo ijoolleen iyyuu maal jedhu naam gidduutti abbaa manaa koodhaaf bilbilamee inni namannee sabooddeedha yeroo baay'eetti bilbilanii amanii kan dhufee maaliif amma dubbiseera hin sobduu April the Foolidha amma maal jedhee makaraa miidhaan dhufee guyyaan sun April the Fool torbee sana keessa ture. Inna torbee tokko yeroo sana keessa waan akkasiidhaan gowwamsanii rosa. Kanaaf jecha amma sagalee ishee dhageera waan akkasiin ittiin dubbatina akkasiin hin qalladha waan akkasiidhaan qoosamaa jechaa ture inni. Ergasii shakkee gaafa bilbila kootti bilbila nama biraatu kaasee boicha dhageetu kan naasuudhaan kee dhufee jeneraalii jirreennan naasuudhaan dhufee inni yeroo sanatti of hin beeku waan dubbatus hin beeku miirri haadha manaan koo jedhee bo'aa achumatti naa qabaan jedheeni isachumatti naa qabaa kan hin ilaalleen jedheen speeshalistiin hin dhufee ergasii dhufee miilli koo carqii uffatee ture akkasuma ol qabee kaasee ilaalee eenyu maqaan keenan jedhe Fireet miilli kun catuu qabanaan jedhe yeroo sanatti kutamuu qabanaan jedhe doktar falli biraan jiru jedheen falli biraan jiru naan jedhe amma kutiin irraa gatiin jedheen sana dura shakkeettaa yeroo miilli kee jechuun balaamsu miilli koo gaafan emergensiidhaan siriirra godhanii gaafan achi ciisu miilla koorra wanti ga'e akka ga'e argeera garuu carqiidhaan intineedhaniiru hin mul'atu wisaniiru carqiirratti wisaniiru dhiiguman ilaala malee maal akka ta'e hin beeku na acitu gaafanaan jedhu baqaan lubbuun koo hafuu isaatti baay'ee gammadeera yeroo sanatti miilli koo citee hin cinnee sa'aatiin itti yaaduun turre maatii koodhaaf ijoollee koodhaaf lubbuudhaan hafuun koo waan guddaa dheedee fala biraan qabu taanaan dooktarin jedhee waan biraatti tuun geeddaramiin gaangiriiniitu natti hin ta'in balaa biraan natti hin fide lubbuu kootti ammuma kutiin irraa gatiin jedheen. Dhuguma jettaa jedheen dhuguman jedheen farramtaa jedheen nan barra. Maatiin koo achiin dhageenye eddasii dhagaanii yaa balaa xiqqootu qaqqabeedhanii ganaman dhufna achi akkan baane nuttis akkana ergine maal akka taate achuma dhufnee ilaalleedhanii maatiin koo Finfinnee irraa dhufan. Abbaan manaan koo ergasii tasgabbeessanii hiriyoonni isaa maal jedhanii manaan gaafa haa kutamu gaafa jedhamu miilla haadha manaa koo namni tokko akka hin tuqnee hospitaala rabbashuutti ga'e. Isa qabaatii naabaasaati miilla kunarraa kutaa ergasii isa duukaa haasa'a. Amma qaba maaliif gaangiriinii ta'ee lubbuu koodhaafis rakkoo biraa fiduu hin danda'a jedhee waan yaadeef ergasii maatiinis waa tokko akka hin taane nuun hin dhufnaa borfuunii Addis Ababaa deemneedhaanii rifarannaa barreessanii buleen gara Finfinneetti deemee jechuudha. Achis deemee X-reen baay'ee bakka biraatti biyya alaas biyya hunda wageeshaallee deemaniiru. Hundumtu bakka kutamuu qabeedhaan bakka kun waa tokko ta'uu hin danda'u. Falli jiru kutuudha. Itu waan biraatti hin ce'in jennaan bakka maatii koos hin barbaadu. Abbaa manaa koos hin gaafatina. Aanumatu waa'ee koo murteessa. Mucaa xinnoo miti waa'ee koo murteessuu nan danda'a. Kutamu jedhee maatii koo nan tasgabbeessee yeruma sanatti akka kutamu godhe jechuudha. Citee jechuudha. Mira yeroo sana ture yaadatta yeroo sana jirta. Baay'ee waan nama gaddisiisudha. Maatiin amma fayyaa biraa baatee fayyaa dhufaa jirattee gaafa kun ta'uu ulfaata. Baay'ee baay'ee. Akkasuma immoo lubbuun iyyuu dhabamuun jira. Dhabamuun jira sirriidha. Yaa waaqsi yaa galatu jedhanii fudhachuu baatudha. Garuu ni ulfaata namatti. Egaa sana booda haalli ture miilli keessa booda Tindemu yatti kafayu afiroon mustaqate miiluma amma tindemu jirtu kana shaabii kana tindemu fille yeroo namatti fudhata. Kophee haaraa gaafa fudhatu sirrii amma sirriitti miilli kee wal barutti nama rakkisaa waan ta'eef xaatiiwwan yeroo sana keessa ture. An challengii jedhee kan yaadu artificially kana shaakaluudha. Baay'ee challenge kan na godhe jechuudha. Hospitaala keessas yeroo guyyaa 40 ture. Guyyaa 40 keessatti tajaajila gaarii argachaan ture. Achi keessatti waa tokko waa'ee miilli koo kutamuusaa maaloosaa yaadadhu gaafa sun dhuftan nan kolfaa nan taphadhaa yaadachuun barbaadu miilli koo akkas ta'e bor akkam ta'a aan isa bor artificially goradhee hojii kootti deebi'uu yaada malee waan addaa yaadu. Kun akkas ta'a laa ta'ee feelaritii yaadu. Bor dhaabadhee fakkeenya namaaf san ta'uun yaada maaliif fakkeenya adda addaa nan beeka biyya alaas biyya keessas namoonni qaama miidhamtoota ta'anii uummataaf fakkeenya gaarii kan ta'an jiru.
bakka rabbi waan kana natti fideera naannoo kana dandamadhee ka'ee namoota fakkeenya ta'uun qaba yaada jedhuun sammuu kootti mee achuma irratti hin cufe jechuudha malee ba'ee namni maal naan jedha akkamiin ta'a jireenyi koo akkam ta'a maatiin koo akkam ta'a isa jedhu takkaa yaadiin beeku isa borii yaadan bor fireen eessa jirti fireen bor dhaabattee namootaaf fakkeenyaan taati isa jedhu qofa yaada garuu gara caammaatti gaafa deemu gara artifishaalii shaakaluutti gaafa deemu xiqqoo chaalenjii na godheera maaliif miilli koo kun socho'een beeku guyyaan masana operaasiyooniidha guyyaa 40 fi ergasiis immoo madaan saamma qorutti tureera gara way tureera hama miilli isaa qorutti artifishaaliif akka ta'uuf qoruu qaba miilli inni kutamee jechuudha aan lama kutame miilli koo yeroo tokko yaa'u sardaadhaan kutanii ergasii gaafa yaadan artifishaaliidhaaf mijatu sirratee irra deebiidhaan kutamuu qabeedhanii torban lamaan isaattis hin kutan jechuudha caammaaf akka tolu fedhanii kanaaf madaan isaa amma qorutti deddeebi'ee yaalamaan ture erga qoree boodeedha kan gara artifishaalii hojjechiisuudhaaf deeme kanaaf kiraanchiidhaan socho'an ture yeroo sana mana keessatti kiraanchiidhaan socho'a miilli koo kun deemuun beeku irraanfateera aduudeera sochiis hin beeku kanaaf xiqqoo na rakkise jechuudha dhaabachuu nan sodaadhe Lafi waan kufu natti fakkaata gaafan artifishaaliidhaan gaafan dhaabachuuf jedhu sibiila lama asiif asiin qabanneeti kan shaakallu isallee qabadhee amanuun dadhabee lafti waan gadi na fudhatee deemu faanatti fakkaata akkamtiin deemaa dhuguma akkuma durii miila lamaan nan deema isa jedhu baay'ee chaalenjii na godhee ture baqa warri achi jiran ogeessonni achi jiran baay'ee gaariidha Cheeshaayir Itoophiyaadhaa kan hojjechiise baay'ee naamusni isaan namatti tola mooraalii isaan si kennan baay'ee namatti tola saantuna jajjabeessaa ture akkuma durii keetta akkuma moodeelistii taatee akkaataatti deemtu sanatti deemtaa atumti cimuu qabda maal jedhanii na gorsu fakkeenya faanatti agarsiisu warra kana hojjechiisanii ittiin deemaa jiran faanatti agarsiisu yeroo sana abdiin horadhe jechuudha okay akkas taanaan biqa cimuu qaba kanammaa darbuun qaba guddaayyuu darbeera sakutamuyyuu darbeera kanammoo bor dhaabadhee deemuudhaaf chaalenjii kana darbuun qaba tun jedhu ituman akka ijoollee daa'imaa ofii qomachuu fi qomisa akkuma ijoollee daa'imaa deemsa akkasas jedhu akkana godhin miilla kee akkasuma godhin akkana jedhama akka ijoollee daa'imaan adeemsa akka yeroo jalqabaadhaaf hin barichuudha Ida miila lamaan deemuun salphaa nutti fakkaata waan guddaadha isa jedhus ittiin argee qaama keenya waan gatiin kennine hundumaa rabbi lisaan waan nu kenne gatiin kenninuuf nuti gaafa dhabnu garuu ammam akkasi gargaaru amma akkasi fayyadu yeroo sana barta kanaaf waa guddaan itti baradhee balaa kanaan garuu badaan turre mooraalii sanaan immoo ba'een baqqaa fakkeenyuma ta'uun qaba hojii kootti yooman deebi'aa isa jedhuun yaadaa ture. Yerma tokko fuudhaa kan shaakalee waan sedhibu dafee dhuman shaakalee achuma bultee achuma naannoo sana bultee achuma nyaattee ganama deemtee hojjettee tireeningii tabba baataa gadi buutaa ol baataa darajaa faa baataa waa baay'eedha bakkee gaafan ba'u chaalenjii na mudatu hundumaa achi keessatti barteeti maaliif kufuu dandeessaa kun piroosteetikiidha yoo itti baruu baattee kufuu dandeessaa balaa biraadhaaf si saaxila waan ta'eef. Kana hundumaa baruudhaaf ji'aaf wayi achuma naannoo sana siree qabadhee achumatti bareen ittiin adeemuu danda'e jechuudha. Chaalenjii na godheera shaakalliin sun. Ulfaata baay'eedha. Hamileen kee yeroo sana ture amma tokkotu gara sakanaatti dhufee omaan jettu turte fakkaata. Hamileen kee yeroo sana ture ittiin deemtee bakkee bahuudhaaf gaafa yaaddu namatti dhagahamuu danda'a. Hamileen kee yeroo sana ture maal fakkaata ture? Waa tokko waan si dhibu. Kan rabbiin ittiin galateeffadhu dhugaa rabbii waa tokko qaama koomitii waan tokko waan narraa hidhatee natti hin fakkaatu waan si dhibu. Baqa nan irraan fadhe duris miila kootiin hin deema ammas ittiin deemaan jira. Baqa fireen duris akkasuma baqa har'as akkasuma. Waan tokko waan itti dhagahamee jiru waan si dhibu namni yeroo baay'ee na gaafata kana erga artifishaalii kanaan socho'uu kaatee sittiin dhagahamu hiriyoota kee gaafa argitu waa tokko waan si dhibu qofaa taa'ee footoo koo isa durii sasinfaa feesbuukii irrattis gadhiiseera sasinfaa duukaa ka'ee beektaan miskirtiin uffadhaa kophee dhadheeraan keedhaa footoo koo sinatti dhagahamaa ilaati kun hafuusaa jedhee
tokko lallaalaa jechuudha taa'ee waa tokko itti dhagaamu gidduu tokko sammuun kun tuqamee maaliif itti dhagaamu maaliif naachuraalidha sitti dhagaamu naachuraal intinidha waa tokko gaafa dhabduus itti dhagaamu qaba miti kun maaliif itti dhagaamu didee sammuun kun tuqamee laatee of shakkee yeroo baay'ee of gaafadhee maaliif rabbi rakkisa jabinani naa kennee maaliif isa rakkisa jedheen fudhadhee jechuudha waa tokko natti fakkaatu waan si dhibu isa durii caalaa konfiidensii ammanatti dhagaamu waan si dhibu fireeti ishee durii caalaa haadha gaafa ba'uu gaafa namoota wajjin wal arguu gaafa namoota wajjin wal baruu baay'een proud of God baay'een gammada namatti nan himaa akka sidhaamaa miilli koo akka sidhaa namatti himaa waan na saalfachiisu hin jiru waan tinina jedhu hin jiru miira koo kan tuqu tokko hin jiru እና ባዬ ኮንፊደንስ ያመኖረ እቹዳ ባዬ ነው ተላዋቂ ጋፋ ዋታ ፍሉ ጋሩ ማዳ ባዬ ታቴን ተቆ ጋፋ ለማድረገው ይሁን ዋንተ ለማድረግ ፊዱ ሰናዋቂዮ አማ ኡነኬቲ ነው ለስትፈልግ ስሪ አናርጌራ ይሰጥንታይ በቃ ዋቂዮ አከቲ ሰና ራንፈቱ ስሪ ሲጋርጋሪ ስሪ ከነ ኬሰት ነሞኒ ባየነቹ ዋንተ ተሳነረገ ኬሰት ደንደመቹ ከነሳን ደጠመኒ ኦፎማንሲሱ ሚኒሞ ባዬ መሰሙ ሳኒ ገረራ ጎዳኒ ዋን ዳት ኦፍላችሁ ዳይሮ ባይ ነሚ ከነትኛም ስሪዳ እኒ ጉዳሙ ነሚ ማላንጀላ አዳን ኬኝ እኒ ገዴን ነሚ ማላንጀላ ነሚ ጋፈሲ አርጉ ገዱ ደንዳአ ቦኡ ደንዳአ ወይሰጌሲቱ ጀኑ አከነታቴ ማኑ ሂኢቱጣ ሰከነ ከነቱ ነመሚ ረጫላ ጀቾታ ነሚ ገዱዳን ሳን ጋገደኒቱ ሲፍ ገደኒቱ ገሩ ጀቻ ከሲዳ ከነመ ቦዴታም ቢሱ አንገሩ ጀቺሱን አከነብረን ዱፍኔ ጩፌራ አከሳኒ ቦኜ አርግቴ ተጋጋ ከሲል ዱፍተን አንኮል ፋንጅራ ሂዲ ጡጡ ፍሌ የሮን ቀብደኒ ቦኡ ፍሌ የሮን ቀብደኒ እቱናኒ ኮልፉ ሲንገዱን ደንዴሰኒ ኮልፋን አንፉዳቹ ኮ አርግተኒ ሁንድ ኬሰን ፉዳተኒ ተረሰን ዱርሳ ነሚ ኢላልቻ ከሲያከስ ኦፊት ኑት ፊዴን ዱፍኔፍ ኢላልቻ ከነን ጩፉ ቀብና ኑ ፉዳቹ ቀብና ዱራ ከነዳ ከን ቦዴት ነማምብሱ ስነ ጉዳይ ማቲኬ ብራዋን ሰነ ቦዳ ኤጊቴ ቦዳ ማርፈካነ ትሪ ጆሌ ቀብታ ሰነቲ ጆሌ ከሞሳቲ ሰነቲ ሓደሳኒ ተፈሰናን ቤከኒ ያለሳኒ በሬዱ ለሴ በሬዳላን ቤከኒ ጋፈ ሞሰናን አርገን ዲብሰኒ ኡሙሪ ሳንረጅረን ለሙሪ በዳሁ ወቹ ዳፍ የሮት ረክሳዳ ዋንተ ተሪ ዋንተ ሲንጀለን ዋንተ ወሊም በቲጣተን አምሌ ሳኒ ማልፈካተ ትሪ የሮሰነት ማተከ ኬሳ ዋንተ ጅር ማቲኮ ኬሳ ያው ማቲኮ ዳፋባ ባመናኳ መንሲሴ ረሳን ኢሰኒሩ በቃሽኒ ደዘባቴ ማርፍረክስ ነይዳኒ ኢሰኒሩ ሙጫኮ ሰተኮቱ ነብረቱሬ ሙጫንኮኒ ተኮ አባ መናኮ ብራጅር ቱሬ ሙጫንኮኒ ጀልቀባ ወጋጃ ቱሬ ሮሰነቲ ወጋጃ ቱሬ የሮ በላንሱን ቀቀባ አባሳው ጅንታኢ ነኤጋ ቱሬ እና ብልብላኒስ ነዱብሰኒ ዱፌረ ጀዴኒ ቱሬ ነኤጋ ቱሬ ጋ ንፍቴሬ ኤርገሰ አባሳፍ ብልብላሜ አባ መናኮ ብልብላሜ ነኤጋ ፈብራዲሙስ ዳጌራ ዋ አከ ኡመሜ ገሌራፍ ከናፍ አከነ ጉዳይ ያንሳ ጭንጨልሴ ኤሰዴኒ እንጀኔ ማልንጀኔ አዳዳ ኮብረቱረኒ ሃለሳኒ ብሬቹዳ ሳምብረቱረኒ ነኤዴሜ ሳንቲስ ብልብለሜ ጋፈ ዱበተሙ ጋፈ ሲፋች ፊገኒ ጋፈ ቦአን ኢነርጋ በቃ ዋንቴ የው አከ ኡመሜ ገሊራፍ ገነመ ሆስፒታል ገረ ሪፈርና በሪሰን ገረፍን ፊኒ ጋፈ እንዲሙ ገረመና ዱፍኔቱ ትራሲፋ ማልፋ ቆዳ በርባችሱ አምቡላንስ ይላን ፑለኒ ከንዴም የሮሰነስ አምቡላንስ ይላን የሮ ዱፈኒስ አርጋኒ ሪዮንሳ ሽንስ ጅርቲ ኢምቦ ኡሳን አከዲራ ጎዳኒ ሙጫንሱ ነመንገድሲሱ ይሰጥኒ ሚና እንዳገኛን ኢምቦ አጀዳኒ ጋፈ ወሊ ዱበተን ሲናጋን ዳገያ ከነመን ዳገኘ ይሴረቹላ እሺዳ ሼትዋቴ እንጀሌቹላ በሬራ ኬሲስ አስቲሜራ ሳን ራስ ዳገየራ ገሯት ኮንጀ ይሰብረታ አንቦ ሳኖ ቦሎንሳ ነመንገድሲሱ ንሱን ጀዳኒ ቦ አጅሮ ንገሩት ቲሚና ዋንጀዳሚ ፋቲሳ ከሰከታቴ በሬ ኢምቦ ኡትሪ ዋንሰሊቡ ኢሳና ከረትን በሬ ቤኬራ ከንጀኔ ሰውዲ ጋፍ ሆስፒታልስ ፊዴኒ ዱፈባ መናንኮ ሚለከነ ተገርሲሲ ሚን አንጀለ ሚልኳ ከሚዳም ይላገር አጎገሚ ቱሬ ሚለከነ ተገርሲሲ አይ መዳዳ ጆሊ አፍንተው ዶክተርን ኤካማን ጀዳን
እሺ አኔ ልክ ሆስፒታሉ ፈተና ረትሮኝ ሉፌ ነጋፈተ አዳማራና አቺ ቦዴ የሮን ያለሜ ጥሙሩንስ ቆርማ ተሳፈጠ ሉፌ ነብራ ፊንፊኔቹ ለምን አዳፋባኮ ጉያ ተኮነን ቃፈዲን ቀምዱ መረት ሂሙን ቃፈ ከነቦዴ አመ የሚትን ዶክሳን ማለት ጋፈን ክራንቺ ዳመነ ከሰሶቹ በርባዶ ገዲበኢ ኳሲ ጠበቀናል እኔ መተበይ ኮዴና ደሚ ኳሲ ጠበታ ቤካም ገርዋት እኮ ነው እንጀና ጋፍቶ እኮ ላይ ማለ ዋን ቴስት ፈካታ ማልንቴ ሚማል ያልዳን ጀለኝ ሚልኬ ዋንጭቴና እንጀለኝ አንኩ ተሚነት ፈካታ ይለ ማል ፈከነ ጀቴ አከምት ተከሰቹ ለንዴሴና ለኪ ጋፈ በረኑ በላን ኮንኮላታ ነመረገ ሚልሳን yoomidhame እንጭታ ዋንጀኑ ደጌራ ሰረ ደርቢሞ ሳን ጋፈ ቦአን አከዲራ ጎዳኒ ሴና ከነሰቱነቲማ ሰቲኒ ሚና ጋፈ ጀቱስ ደጌራ ሳንስ ነብረታአኒ አከዲራት ጎዳኒ ቦአ ቱረኒ አከሲተ ኢበሪራ ናንጀለች ኤሮሰነት ናይሮሰነት ركسالة عربين قالنا جو جولي كوسمو ساني باجي نا إهجير عربي إرجسيمو نتكون وقاتو كتري روسين بيكوني لو في رومان نلالاني هوسبيتالنا في داني لو فونا نلالاني إرجسي إرجا قدتي إرجا نفسي بريني مو وما يونان قافت وانسي وبقى بريرا غاليرا في جنريشن اما وانو ارغن انتني مالي نغافتو سي مانجلو سي غرو يرغ غدت يا موغا غد انت ايرا سانتو تريت نغودا اكستي ماري اكستي اكس غودي باي تريت نغود جولين كونا تكوشي يروسنا قفدا بقى تكوشي مچانكو سمون جلات قمالات يادين تري ربي مونا ايغي تري رسنت باي عملي دمات كل أجرونشوا وين ألا وين جالي سكان كيتي جالا أكملتين سووا شيء ساكملتين وتكملتين فتا عند أمورين ساسمو أمورين لي يتمتى أمسي سورافين كان أيتي أنتيتو إسودنا تري برسيسوتي سا واي بلاكم كلاتا سنا كان كاسن تري واي كيس تاودن داغاني بري كان تكزچ سون سيمو دغه واقيو سينس زس غرغار باي نرغو كوز دكاسني وانتيس جبيستو كومو بداوا باي سمنا دادا دغاس اسماتي تيبلس واقيو واس غرغاريرا اتيكا akkuma sila kaastee jabduudha cimtuudha sanamni siin jedhu caalaatiyyuu waltajjii adda addaa irrattis fakkeenyummaa kee baay'ee ibsita akka kaastee namni keenya gaafa si arguyyuu jechuun iyyuu wanti warri kana baay'ee jibbaanii namni gaafa jedhu baay'ee nanaasisa beekta namoota baay'eetti fayyadamu wanti kanatu أكبر ما تلي تقدر مدندي سكاريدا أتجرو سنة ردربتي وتجد دارتي بعدي واي فكيني ماك واي سيناكي باينا عند بتني كان رتي برمسة أددا أنا طلعت وتجد دارتني واي سانو فيبس وتجد دارتي سي أفيرامي إكسبيرينسي كو شير نقودا درجة تافيس دورتو تافيس برتو تافيس شير نقودا سارتنا نجدا لينجينان كنا جچودا نموني اكمتين چالنج دربو قبو اكمتن تكو غرسانيت دفو اكمتين سموساني امنسيسو دندو نماف حركاف ميله اسائلال قفتون تاين سمون كينيا فياتانان سمون كينيا يادو دنداتانان بكبرباني غو اكدندينيو فكيني غرغراس جرا انس فكينيا دا كناف اكس لينجا كسيسنان كنا هلا غرغرادان لين اكسبيرينسي كو شير نغودا ربين غلنا غو نمي بايين تبلبلا ادريسي كو فدتني نابل بلو بيا على راس بيا كيسراس برتونين برسيسوس وانسي ابو بلا كنبودي وان برينم هندوم تو مداتو كو قبا مدان كينيا غرغر ملي
madaa mul'anni beektameti miidhaa mul'atuu fi miidhaa mul'anni kan koo miidhaan koo mul'ata kan kee immoo kan keessa kee miidhaa koo caalaa kan si miidhu jira. Kanaaf miidhaa kan namni namaaf hin argine kan namni namaaf hin hubanne yookiin baastee namatti himuu kan sodaattu yoo itti na hubataa laata jettee madaa akkasiidha kan hin beeku. Nama experience koo gaafan share godhu waan keessa darbe gaafan qofaatti na waamanii anis akkoo waan akkasii keessa jira akkamittiin akkas ta'a gaafa jedhan baqa kanan bari nama hundumtu edha gaafa deemnu gaafa baanu gaafa mul'annu gaafa kolfinu fakkaatu garuu madaa hundi keenya dandeenye jira kanaaf rabbi kanaaf waan kana natti fidee edha namoonni baay'ee akka fayyaniif namoonni baay'ee na arganii akka dandamataniif maaliif jira fakkeenyonni na caalaa miidhamanii waan na caalaa waan addaa waan baay'ee ajaa'ibsiisaa hojjetan jiru. Rabbi immoo karaa kee kan fidee fayyisummoo jira. Namni karaa kee siin ilaalee kan jabaatu jira. Nama biraa ilaalee kan jabaatu jira. Kanaaf Rabbi kanaaf na filateera yaada. Rabbi na galatu. Baay'ee tola. Kanuma wal qabatee egaa ati akka addunyaatti dorgommii irratti mo'attee qabda torbee kana keessatti gara dorgommii sanaatti akkamittiin dhuftame? Dorgommiin kun dorgommii idil addunyaadha. Focus on ability jedha. Qaama miidhamtoota irratti kan xiyyeeffatudha. Dorgommii dokumentarii gabaabaa short dokumentarii kan jedhamu sana mini dokumentarii daqiiqaa 5 gadi hojjetamee addunyaadhaaf akka addunyaatti dorgomsiisu jechuudha. Qaama miidhamtoonni addunyaarra jiran kan kanarratti dorgomuu barbaadan akka dorgomaniif carraa kan uumuudha. Kan irratti akka Itoophiyaattis biyyooti adda addaadha kan gara addunyaatti ergan kanaaf Itoophiyaarraas in ergama Focus on Ability Itoophiyaa jira. Kanaaf waggaa darbii sagantaa akkasii irratti na affeeranii turan waggaa darbii warri lookaalii injifatanii sagantaa sanatti na affeeranii turanii achitti keessummaa ta'ee argameera gaafa ilaalu seenaa kootu dorgomaa jira biyya alaatti jechuudha. Seenaan koos dorgomuu waan danda'u waan ta'eef itti yaade qopheessaan Focus on Ability Itoophiyaa immoo achumaan wal barree seenaa koo barree seenaan kee koo achitti dorgomuu qaba. Maaliif seenaa kana fakkaatu keesseeti isaati modeelii ta'uu dandeessa dorgomuu dandeessa fiilmii kee erguu qabna naan jedhee fiilmii ICRC kanan dura seenaa koo irratti hojjetee jira ture dokumentarii ICRC International isa nan ergee fi bakka kun hin ta'a jedhee isaantu na ergee ergamiigaa kaadhimamaa ta'eera jechuudha addunyaarraa sassaabamee fiilmii 134 qofatu filatamee jechuudha kaadhimamaa ta'ee akka sagaleen irratti kennamu achirratti kan koo 134 keessaa kan koo tokko ture ergasii immoo voot gochisiisuu yookiin sagalee kennisiisuudha torbee tokkotu kenname fiilmiin keessan kaadhimameera kana booddee torbee tokko keessatti voot gochisiisaa vootiinis badhaasa mataasaa qaba hundumtuu kaataagorii qaba. Votiin badhaasa kan isaa qaba editingiin directingiin stooriin hundumtuu dameedhaan badhaasa wal qixxeedha kan qaban. Kanaaf achi keessaa tokko lama sadis injifachuu dandeessa. Kanaaf voot gochisiisaa jedhanii egaa akkuma ji'a darbee argaa turtanii miidiyaaleen biyya keessaas biyya alaas akkasumas sooshaal miidiyaa irrattis fayyadamuudhaan sagaleen sassaabaan ture namoonni baay'ee uummanni Itoophiyaa akka jirutti jechuun nan danda'a baay'ee tumsanii baqa Itoophiyaatu addunyaatti waamama kan ol tumsinee akka mootu gochuu qabna maaliif durumaanuu jabina koon jaallatu hundumtuu jabduudha deeggaruu qabna bakkaan ga'uu qabna jedhanii hundumaatu na cina dhaabbatee miidiyaaleen hundumtuu biyya keessas biyya alaas jiran na cina ta'anii sagaleen sassaabaa turanii na ta'aa turanii egaa rabbiin haa galatu rabbis qulqullina isaanii argee tokkummaa keenya argee jaalala keenya argee fedhii maqaa biyya keenyaatti waamsisuu keenya argee rabbi immoo akkan injifadhu na taasiseera jechuudha. Injifannoo sana akka addunyaatti laayivii darbaa turanitti eessatti kan inni hordofaa turte waan sedhibu yeroo sana dilbatadha kan beekamu dursanii nutti maniiru sa'aatii isaa fi guyyaatti laayiviin darbuu nutti maniiru guyyaatti beekamu yeroo sana guyyaa waltajjii wayi gaggeessaan ture sagantaa waltajjiin qaban ture amma galgalaatti jechuudha gidduudhaan isa sana yaada Bornaan gammadaa jecha
waan jechuun waan tokko natti dhaga'amaa ture namuu an dhagaa natti fakkaanne nan injifadha jedhu sammuu koo keessa jiru maaliif akka addunyaatti gaa dorgomtee isaan baay'ee carraa guddaa qabuuf karaa fiilmiis karaa qaamidhamtoota ta'anis waan addaa hojjetan baay'eetu jira waan ta'eef achitti dorgomanii kaadhimamaa ta'uunu 134 keessa galuun waan guddaadha. Isa booddee immoo sagaleedhaan erga sassaabamee sagaleen top 5 134 keessaa top 5 adda ba'anii top 5 keessa galee jechuudha. Top 5 keessa galuu koo gaafan baru tokko keessaan dhabu isa jedhutu sammuu koo keessatti dhufee jira waan ta'eef yeroo sana manatti galee qophaa'ee alaarmii koo gootee jechuudha. Halkan sa'aatii 11tti laayiviin kan jalqabu. Akka biyya keenyaatti sa'aatii halkan dilbata bari'uudhaaf sa'aatii 11 irrattidha kan jalqabu. Alaarmii koo gooteen bule. Gaafa alaarmiin iyyuu nan ka'ee banii ilaalee yuutuubii jalqaban haasaa baniinsaa baga nagaan dhuftanii maal jedhanii wal affeeranii amma sa'aatii vootiidhaan injifatee maqaandhaa badhaasni inni argatu kana qadhaa jedhanii dhumarratti kaadhimamaan yookiin badhaafamaan injifatee. And the winner is Freihut Tamaru. Freihut Tamaru. Gaafa jedhanii amma maqaa dhamoo miti maaliif isaanii gaafa isaanii beekta gaafa maqaadhaan sirriitu dhaanii dogoggoreen immoo gurra koo dhamoo yaada kootu maqaa koo fakkeessee immoo isa jedhu. Amanuu dadhabee na booddeetti hin deebisee waan si dhibu laayibii gaafa dabarsin booddeetti hin darbuuti kan isaanii booddeetti hin deebi'a. Gaafa booddeetti deebisee dhaggeeffadhu Freihut Taamiruu jedha. Qoomii waan kana suuteedheetti yaaduun qabamee sirriitti dhaga'uun qabee nan dhiisee jechuudha Freihut Taamiruu isa jedhu. Nan dhagee amma akka carraa ta'ee nu gidduutti hin argamtu isa jedhu immoo taansee dubbatee jechuudha. Sila argamu qabda turte? Lakki asuma dhufanii nu badhaasu ammaaf nu gidduutti nu gidduun jirtu kanaaf bakka bu'aadhaan cheekii ishee fudhatti jedhanii gaafa gara steejitti deemu maqaa koo iskiriinii guddaa irratti hin arge jechuudha. Lafan jiru wallaale. Nanamanii baay'een bakka addaaraashii sun cibcabaadhaan maaliin bakka intini gaafa jedhu bakka callisee man ilaala maqaan makoon ilaala. Na miira baay'ee waan beeku waan natti dhagahame ibsuun hin danda'amu edha gaaf tokko jechi si jala intiniidha miti miira keessatti dhagahamu jechaan ibsuu hin dandeessu. Baay'een gammade waan hin jedhus nan wallaale. Na harmiin koo na bira jirti baay'ee ture Finfinneen ture waan hin jedhus wallaale. Namu im jedha isheenis namanni. Na bakka miira baay'ee namaaf hin galleetu nutti dhagahame. Ergasii dhagaa inni biyya Itoophiyaa irraa qopheessu argee naa bilbilee bilbiluu dhiisuu kootti firiin dhageenya akkamitti naan bilbilee dheeti kan naa bilbili. Firee waan dhageenyaatti nan jennan aan koo amanuu dadhabeen dhageera injifattee taanaan jedha. Baay'ee nu beeksiteetta baay'ee gammanneerraa jedhan isaanis baay'ee gammadan akka intarnaashinaalitti Itoophiyaan keessaa ana dhasheen jalqaba kan akka Itoophiyaatti immoo malee akka intarnaashinaalitti damee kanaan yeroo jalqabaaf anatu dorgomanii yoo beeku qabamee dhabdoonni biyya keenya waggaa waggaadhaan gaggeeffama. Waggaa waggaadhaan hin gaggeeffama istooriin isaanii deema. Garuu akka intarnaashinaalitti tun ta'in akka Itoophiyaatti ammas ulaagaan jira ammas akka Itoophiyaattis badhaasni qophaa'u jira. Isaanis achi Awustiraaliyaadhaa dhufaniitu kanatti badhaasa keenya nuu kennan Finfinneetti qophaa'a. Yeroo sigaa Itoophiyaa irraas nan eega jechuudha. Addunyaatti mul'ate. Baay'ee waan namatti toludha. Fireenii miilli koo miidhamuu isaatiin miilli koo cituu isaatiin yookiin qaama miidhamaa ta'uu kootiin wanta nurraa hafee qabattee yaaddaati. Wanti narraa hafee tokko hin jiru waan naa dabalameetu. Waan ijoollummaatti abjuu ijoollummaatti yaada karoorfachaa turte waan jiru. Hostasii ta'uu nan barbaadan ture. Isa dhabaqaa kan naa hafe inni saafuusaa baay'ee badaan ittiin dhaga'amu. Ituun ta'e natti tola hostasii nan ta'a jedhee yaadan ture gaazexeessummaa dhuma keessayyuu ta'e nan yaadan ture. Gidduu takko yaaliin ture. Kiiloo kee xiqqoo ishee furdadheen ture yeroo sanatti kiiloo sirreeffadhu kottunaan jedhanii ergasii garuu dhaabeen ture gaazexeessummaa dhuma keessan ture. Isadha kan hafe inni saafuunsaa durseeyyuu dhiiseera waan natti dhaga'amu hin jiru. Kanaachi wanti natti hafe tokko iyyuu hin jiru.
الرجال مورالي أنا يرو أمد أكلون جتشوتي كيوان سنيب كان دوري الرجال أما بيتا غرموفني باني را غرموفني باني أكلون جتشاجرا في جتش كان بايتو أمد دور بيرو تيسيت كانوا جتو بدا في اليو ديمتيس بدا في جتش نجرو أما جرو في جتش بايتو جرا والتجيجا فجيسو تقولي أقول الأب تشودن لسه إذا سافر ربنا جميل سيرة واتو كنت نجام والتجيجا أقول الأب لينا نجيسا فأنا معرفاتينس سافر ورموتينس والتجينا نجيسا أما لا تمنا كان نرجع عملي على يقبل سرير أما دبي أكاد جينيتي غاف كامل أمار غني وجير رتبو باسو غاف وجيلا تشوفي غاف وانتو تكسي لاجي وانتي أدراج دنا نموتا وبنون كواني براهني مفلنا نموني تكو غاف نموتا كسي أرجن وجي كمان نيلا تشورتي بودي تركفتو نجراتو عندك كسي بيكا أنا مدرسين بيكون تكاسي معلف كان كون بيكسسو ميليكو غافن التينا ديمو بيكسسو أنا ما تونا متيما ميليكو كاسي دامين جلان والتجيس غافن جيسو نموت منا بيكن ونوامن والتجي غافن جيسو بيكو أفانا معرفات صور مفانس غافن جيسو هو جينجرا كوتونا جرو ديمين جيسا مانجلا ergasi gafateenye shaay buna jennu inde nageenyi nami baay'een beeku waan sinu miidiyaa baay'ee irratti dubbadheera nami baay'een beeku gafan deemus gafan taa'us waa tokko beeksisu maaliif yeroo sanatti boo'een deemsa bareeka kanaaf yeroo sana darbe bakka rakkinni waan hundumtu isa booddee achumatti tafe amma gafan deemu beeksisu uffata irrattis adeemsa korrattis wanti addaan jiru ميرا كورتيس إني قدام ميرا لك أنا ميرا أمتي نموت عجين قافو لركتو قافا نموت عجين تيسي هاسوفتو ميريكي وان قدي أنا ويوتي نمي أبدي ست كانوا يسودن دا أوكي مورالي شيء كاميرا التجربة تكمل أبدي معلومات سجلوا نمتو نما كانوا عملوا في كانوا نمني نقول أملي نمي فيوم كأ لكن وجدت جالس نشكو ميرا كإلالا في كإلالا ومنا كإلالا تركتي أكنا فن full confidence تيمي والتجيكو جيسي أكسر عمل إننا ويدسي أكستاتي مو إننا قافل أبتي قلت ما أركتني تجامتي قافل أبد إرجسين دوم بكاسي ما وامنا بك أكنا بودي ما سينججبي سوق قبل نانجر إدسي جمد وبيتا أكستاتي أكنا توجتشوكي بودي تفول إسونكي وانقول داري يعني سبودي دوم نججبي سوق يوم ما جا وجيكم فاكيتي بتكلم تبغى جرت فري كروركي كرفولرا ما أعرف كهذا توجي مثلا مكيز جرتني تفودا مو كروركي فولرا كروركو فولرا يعني كا ربي كرورا سمعت سيكنا نندراني كا كان نقول أجتا جريني كيسة مو واو يوم دتي مو كراسنا مو وكاسن نقول أجتا أنا تكفاي ميديا إنسو وجيكون إنسو غازت السمايتشولا إسات التنفوفا وجدت ما غازت السمالا أم يروح ماتي في غرموفني ميديا ميلو ملكي ميديا جرا مبني يروح كلينسا تي في أفان رموبتس تي في غراغرات رتس يروح كلينسا فرني كوبي وجا أيانا كان أيانا هجة شاجرة والتجينا جيسا دوكمنتري فا بيكسفا هنوجنا هجة كثير رنجرا هجة كان كيسا بهم بربادو نوجدا كرو كانت مو يرجع بلام كون فيمو قامي أم توترتنا نوجدشون بربادا مالف قامي أم توني هندم تساني سمون ساني ميت أمي تأجر جدشون دندامو ألتوكو سمون سافيات إيو نوجد نندن داجل إيو دغير سمي شاليا كارتيفيشالي كان أركاس كان ميلاس كان غراس كان إيجاس جرا كان بكابو ستيت فيدا مودنديس ماتيريالين سون باي أبنا كاسي باي إنجري توبيا كيسات أنا ما بكنو جتشي سيتشي شايري بك إساتين أنو الدات الراكن فن ورفاق أبديتو كان تجاجلم تو باي يرو فرطا من موتا مراسا كان تني ويرو الآن كناف نتني وانت كسي وان جروف كان رتوجتشون بربادا عمل لي برايم مينستر دكتور أبي أحمد لينقد كان يبسي سنة وان قداد كان أراكن أنجلتي فتشون بربادا مالف دمير رانفتامي هواسا رانفتامي لكن يادن يادو رمو دربني ديمني إلالني هردوفني أمد أمسات تلالني كان دورين جري
kan harka barreessuun kan itti danda'amu waan hundumaa dur akkasumaan keessee deemta malee kan socho'uun turre amma garuu akkasii kan gurraas dhufeera kan ijaa maateriaalii namni qaama isaa ittiin deebisee ittiin tajaajiluu danda'u kan amma Dr. Abiy eebbisanii banan jechuudha dhaabbanni akkasiin barbaachisa maaliif amma namni hin danda'u bakka sammuu isaa tuqamee kan jennu kanadha ani maybe utuu kun jiraanne akkana jabaadhee bakkeetti nan baa jedhee yaadu sila maaliif kiraanchiidhaan akka barbaaddeen fiigdu wiilchariidhaan akka barbaaddeen fiigdu kanaaf isayyuutu jiraatee wiilcharii ammamiitu jira kiraanchii ammamiitu jira inni sir'ina qaba kanaaf wanta akkasii baay'achuu qaba dhaabbanni akkasii qaamni namaa gaafa miidhamu dafeedhuma achitti bakka bu'ee namni humna isaatiin biyya isaa akka tajaajilu namni humna isaatiin maatii isaa akka bulchuu kan taasisu wanta akkasii bal'achuu qabu waan ta'eef gara fuulduraatti mootummaa wajjinis ta'uudhaan waan kana irratti hojjechuu nan barbaada ilaalcha namaa irrattis hubannoo lamaa irrattis self development kana irratti sammuu namaa kan qaama isaa miidhame qofa osoo hin taane qaamni isaa guutuu kan ta'eeyyuu ilaalcha isaa sirreessu akka qabu qaamni miidhamummaa jechuun abaarsa miti Freen kaleessa fayyaa turte har'a qaamni ishee miidhamee maqaan koo geeddarameera gaazexeessituu Fireet ture har'a qaama miidhamtuu Fireet maqaan keellee geeddarama kanaaf kun tasa namarra ga'a eenyu keenyarra yoom akka ga'u hin beeknu kanaaf qaama miidhamummaa Mr. Xif qofa kan hayyamame yookiin kan rabbi fideetu hin ta'in eenyu keenyarra akka ga'u bor maal akka ta'u hin beeknu kanaaf ilaalcha kana sirreessuu qabna qaama miidhamummaa jechuun boodattafummaa miti waa hojjechuu dadhabuu miti kanaaf sammuuf gatii haalaan hundi keenya qaama miidhamummaa jechuun homaa miti miiladhaa harkadhaa maalidhaa garuu hojjetee bakka barbaade ga'uu danda'a isa jedhu sammuu irratti hojjechuu nan barbaada yaanni koo baay'eedha rabbi immoo itti dabalama jechuudha. Ati fuulduratti kaatee waaqayyoos gargaaree kana caalaa deemsaa jira waan ta'eef kana booddee shakkiin qabnu. Eegii kaasteeti namooti baay'ee nama meeshaalee ammati kaastu kana qaamni isaanii gaafa miidhamu meeshaalee itti kaastu kana argachuudhaaf carraasaan karaa isaas dhabuu danda'u. Tarii maallaqa isaa baay'ee xinnaa laata humna keenya oolu kana dhannee yaallu jedhanii kan abdii kutatanii ta'an baay'ee jira. Akkasumas immoo shamarran baay'een tarii. Kaleessa bifa qaban kaleessa akkasiin gaadhanii yaadanii balaa konkolaataa biyya keenyaa akkuma beekamudha guyyaa guyyaatti wantoota baay'ee dhagaa oolla balaa konkolaataanis balaa adda addaatiinis qaamni isaanii kan miidhamee tarii hamilee kan dhabaniif dhaamsa qabdu yoo jiraate ergaa dabarsitu carraasaa. Karaa meeshaa tajaajila kana argatanii bakka baay'ee tolaani ammachee shaayir Itoophiyaa deeggarsa ICRCdhaan kan hojjetu tolaanidha kan hojjetan. Paulus dudduubas jira innis gatii xiqqoodhaan kan hojjetan waan akkas waan guddaa miti akka warra biyya alaatti yaannutti miti tolaani kan hojjetamu. Namoonni waan isin beekuun ture akka biyya keessatti hojjetamu yeroon hospitaala turedha kan hin dhaga'e. Kanaaf damee qabu asallaarraas qabu naqamteerraas qabu bakka adda addaarraa qabu waan ta'eef tolaan deemanii tajaajila sana argachuu danda'u qaama isaanii bakka buusanii waan fedhan gochuu danda'u akka jettee shamarranis haa ta'u dargaggeessis hundumtuu qaama miidhamu jechuun homaa miti waan si dhibu an maan jedhe yeroo hundumaa cimina na keessa ture cimina ani hin beekne cimina rabbii keessa koo laphee koo keessa kaa'e balaan kun baasee maaliif firiin akkas cimtuu dheedhee yaaduun ture duraan erga balaan kun dhufe garuu baqa firii addaan ta'e cimina na keessa turetu ba'e kanaaf gaf tokko waa gaafasitti dhufu rabbi cimina ittiin fayyadamne akka yaadattu kliiksi godha jechuudha akka yaadattuuf akka of keessaa baastuuf akka itti fayyadamtuuf waan tokko sitti dhufa jechuudha na ammani cimina koo sadhokotee ture salaphee koo keessa ture isan ani dhageenye maaliif nuun bakkee ilaalla malee keessa keenya maalin danda'a maalin hojjechuu danda'a isa jedhu of dhaggeeffachuu hin beeknu nama malaanni akka ofsee ta'uun barbaada akka baluu ta'uun barbaadan jedha malee firee maal dandeessi maalin danda'a maalin gochuu qaba isa jedhu iyyaan garuu kan kaafa dhufu intaawam maalin gochuu qaba gaafa waan tokko kana yaaluun qaba akkas gochuun qaba isa jedhu miira akkasiina keessatti uume kanaaf gaaf tokko cimina rabbiinuu kenne kan nuun hin beekne baasuuf waan ta'uuf akkuma silasiin jedheedha an konfidansii akkasiin qabu duraan amma garuu konfidansii guddaan qaba nan danda'een bakka hundumaa nan ga'a
Kanaaf numatu of gadi buusaas of baasas kanaaf namni miiruma keenya ilaalee miiruma keenya hordofa malee namatti cimtee argamnaan namni si cimsa malee namni boo'u yookiin namni hidhii xuuxu hin jiru kanaaf cimnee haa mul'annu hir'ina keenya tun ta'in jabina keenya fuulleetti baasnee namatti agarsiisnu dhaamsa jedhuun qaba keessumaa immoo dargaggoota keessumaa dargaggoonni umriin dargaggummaa kun baay'ee nama irratti baasee dhibu dhugumaan taa'uun jaalladhu akkan sila si kaasee gaa ijoollee ta'een sochii kan jalqabee haayiskuulii irraa kaasee nigaa xinnummaa elementarii bardhee reediyoodhaan barumsi gaafa darbu yeroo sanan hojjedhaa Dina haayiskuulii galee nan fiigaa bakka abjuun koo jiru hundumaa nan ga'a beektaa taa'uun barbaadu kanaaf ammas gaafa kun narra ga'u takka taa'uun barbaadu bakka umrii koo maal yaadadha beektaa kan miira akkasii kan keessa uume maayin koo amma generation keenya gaafa argitu tu akka keessan ta'ee heerumteeti gaas kutaa 8tti heerumteeti kan nu deessee 12 kan fixxee heerumteeti gaa heerumteetu kan nu deessee jechuudha kutaa 8 taateeti na ay itu yeroo keenya yeroo akka keessanii ta'e maaliif kutaa 8tti heeruma sila baradhee amma iskuulii fixeen taa'uun ture sila akkas baradhee akkas godhee ta'e gaafa dubbattu nambe aha yeroo nama gaabbisiisu jira eedaa erga darbee booddee ituun kana godheera ta'e ituun sana godheera ta'e jennee guyyaan itti gaabbinu jira eedaa isa jedhu sammuu kee keessa jira beektaa kanaaf amma san umriin itti gaabbu jiraachuun barbaadu umrii keessumaa dargaggummaan umriitti fiiguu dandeenyu umriitti waan hundumaa yoo goone nutti nurraa bareedu humna qabnu ogummaa qabnu mooraaliin kan qabnu umriitti kana qofa dargaggummaa keessadha xiqqoo ol jennaan mooraalii kee akkamaan ta'u humni kee akkamaan ta'u akka nam fiiga yoo jetteen ta'u waan hundumtuu gadi bu'aadha kan deemu yeroo baay'ee umriin gaafa nu dabalamu rabbi umrii nu kennee jenna malee isa nu kenname irraa hir'achaa deemaa jirra kanaaf isa yaaduu qabna okay umriin koo hir'achaa jira isa naa kenname irraa nyaachaa jira jennee umrii keenya guyyaa guyyaadhaan itti fayyadamuu qabna guyyaa har'aa balleessuu hin qabnu maaliif Freen kaleessa baatee itti duuteetti ta'ee du'eera. Boorisan jedhe kaayyoo koo saborii hundumaa gatee du'eera. Kanaaf isa borjannu har'aa hojjannu. Ta'u yoo didee bor yoo rabbiin bor nu geessee bor itti fufna malee borjanni guyyaa bor namni jiraatee jiru beekaa garuu hin jiru. Bor bira gaafa geenyu ko har'uma janna borjanna malee bor isa jedhamu arginee hin beeknu. Kanaaf guyyaan jireenya keenya keessa jiru har'a waan ta'eef har'aaf jiraannee gammaduus qabnaannee humna keenyaan hojjechuu beekumsa keenyas hojjechuu hunda waanuma dandeenyu eenyurraa yuutiin eegin humna keenyatti fayyadamnee beekumsa keenyatti fayyadamnee umrittii kana ituun gaabbiin bor okay ani ko kana hojjedheeraa jennee seenaa haasa'uu dandeenyu buusneetti dabarru kan qabnu jedhee yaada. Ani galatoom fudhe. Seenaa baay'ee namatti toludha jechuun baay'ee anumti yuwa baay'ee sirraa barateera duruma fakkeenyummaan kee guddaa waan nama boonsudha rakkoo sirra ga'ee rakkoo kana narra ga'ee kanaan hin deebi'atu hin jedhin hamilee guutuudhaan humna guutuudhaan dandeettii guutuudhaan gara fuulduraatti tarkaanfachuu malee isa gara duubaatti deebi'utu guyyaa tokko yaadin sadarkaa kana geesseetta waaqayyo si gargaare immoo akka biyyaatti illee sanarra ceetee immoo akka addunyaatti kana biyya kee yerootti waan dandeessurra geesseetta kun egaa cimina keetiin jabina of keessaa baasteeni ankana miti ankana ta'uu danda'a jettee waan ati dabarsiteenidha waan ta'eef kun egaa baay'ee nama boonsaa baay'ee namatti tola waa hedduu sirraa baranneerra yaada guddaa galatoomii turtiin wajjiniin gooteen yeroo baay'ee biizii turte saanittiin kee kana booddees illee interviyuu akka qabdu kana duras immoo interviyuu rakkatti turte argineerra yeroo kana aarsaa gooteen faana turuu keetiif guddaa galatoomii jennaan cimni kee immoo ammasittaa fufuu. Galatoomaas keessummaa gootanii akka waan naaf feertaniif guddaa galatoomaan jedha. Carraa amma argatte kana yookiin beekumsa akka addunyaatti mo'atte kanarratti egaa sagalee ani mo'adhetteetta. Sagalee uummata bal'aa kanatti si ta'e carraasaa namoota galateeffattu yenna jiraate carraasaa si laatee. Baay'ee malee baay'ee galateeffachuu maaliif badhaasni kan isaaniidha kan uummataadha badhaasni bootiidhaan mo'ee kanaaf namoota sooshaal miidiyaadhaan namoota dhuunfaadhaan sagalee naataan hundumtuu
kan biyya keessaas kan biyya alaas tokko ta'uudhaan tokkummaadhaan biyya keenya waamsistii bira dhaabbannaa jajjabeessuu qabna jettanii miiliyoonni tokko taatanii waan sagalinaa taataniif guddaan isin galateeffadha. Rabbi immoo waan gaariidhaan kanaan booddee immoo kan inni isin gammachiisu naannoo taasisuun jedha miidiyaalee yeroo sana sagalinaa taatan hundi keessan guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan egaa qophii keenya leelloodha. Qophii keenya leelloo har'aatiin egaa keessummaa nuyi qabannee dhiyaannee gaazexeessituu Fireewoot Taammiruuti. Bu'aa bahii jireenyaa asii keessa dabarsitee cimina eenyuyyuu keessa darba jedhamee hin yaadamnedha. Garuu ati keessa darbiteetta. Darbitees immoo mo'attuu addunyaa taateetta. Kun baay'ee waan nama gammachiisudha. Fakkeenyummaa guddaa waan nama laatu hamilee guddaa waan namatti horudha. Namni qaama guutuutu qabu sammuu isaa hojjechuu dadhabuudhaan ofitti amanamummaa dhabuudhaan kan hin danda'a jedhee deemuu dadhabuudhaan namoonni baay'een dudduubatti hafanii jireenya isaanii waan hin taane keessatti deebisanii kan jiran dargaggoonni baay'een jiru. Isaan kanaaf hamilee guddaa taataati jedhee yaada. Egaa atis kanarratti muuxannoo keef mudannoo kee nurraan geesseef guddaa galatoomii. Egaa daawwattoota keenyaa qophii keenyaaf Fireewoot Taammiruu wajjiniin goone kanuma irratti xumurreerraa torban qophii birootiin hanga nuti deebinutti torban kun torban nagaasni.